السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سنو فيديو كنا شير قد أولف هم تولقات السقليت أنا شير قد أنا سلا ورمون بك تاب قد في أنت سنجرتي ورمون وان اسم فيا نلالو ورا سمون هدو تسوج تيك توكين لقينا قوت تاسين مي والقهمي ورمو نما مرتو شير قد الروان اسم التيمون كبان جربوا اللي بري أرجو. عليكم السلام ورحمة الله. أسانتي جربوا اللي بري أرجو أدي ورمولج كيري ينات وانا فاكي مجتي واللقاج على علي بلال أورمون أبا بيا جتيري مقام كن أما حال أم أورميا كيس ديما جروجين لقوما ما شغل أورمو أبا بيا أكس جنة أورمو أبا بيا جنة أورمون إنجفنو تيفو كبا جنة شير قد أميسن هندو نمني ترباتمي ترباس كيس جرتان كويو شير قوتان نما دباب شانتما برغيني سالبا ماتيچو هند كيسانو شير قد because إنكا فلتان شير قد تيجو غارو سغالين كو يو نموتا هن أغهن كهن دمكين برغه فتري أكا جرات نمركو كي سبكين يكنا فرماتا تا برغه وام ملوفو شير قد إسن هند كيسالو okay أكاسي شير قدا ما لفكتي بيتا أتقدان ثمان ست الأجيام شير قد يوسين اللي أوف قدس اللي مالتا anyway قارو شير قدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي سيتوري تيك توكي كان الراجب بيجتشو ما لفي تيك توكي جرتي ورمون بكا كدا هارواسان جرتي أبدي سا جالتا بكا كدا هارواسان جرا ما لفي بيتا warri Facebook irraa kun salphamatti bakki sagaleen namaa dhagahamu bakki yoo dubbatan wahirra oolu Facebooki garuu Oromoon bakka ammaati jettu kana jirti. Oromoon maal goonare mirga isaaniiti achi fiduu hin dandeenyu garuu ka garaa nama nyaatu bakkuma sanitti kaleessa ijoolleen habashaa warri asitti awwajji wal fixu ijoolleen nafxanyaa wanta gubbarra TikTokii gubbarra dhengadda iyyuu eegalan dhengadda maal jedhanii bu'an beeyta Oromoo wallaggaan keessa jiru Oromoon Amaarri wallaggaan keessa jiru rakkate Amaarri wallaggaan keessa jiru du'aa jira haqa justice for Amaaraa wallaggaan keessa jiru jecha iyyaa turan because maalifi rakkoo Oromoo keessatti dhufuuf deemu waan Oromoo ajjeesuuf deemaa jiran akka Oromoo qaluuf deemaa jiran calqaba waan beekaniif isaan jecha siigalee maaliif calqaba keessa jaraa arganii jiran warra biltsiginnaa ka Oromiyaa ka warra biyya bulchu kana keessa jaraa arganii jiran sirritti jechu maaliif keessa jaraa argarre akka isaan dantaa Oromoo hin eegne akka isaan Oromummaa ofiitti qaanfatan kaayyoon warra biltsiginnaa guddaanis Amaara taatee argamu akka ta'e warri Amaara beekee jira jechuun salphamatti wanni hangadi gabaabseefitti maaliif jedh nagaafadhu barabar abbaan duulaa biyya bulchaa ture san finxaaleeyyii Gumuzii fi Goojjamiin as laga Abbaay ceetee dhufte abbaan duulaa inkitee kottee jara irraa yaasee bakka jarri harree yaabbattee ceete harriin jalaa hambisee luka irraa cicciree nafxanyaa lafatti jarararee achi deebise abbaan duulaa barasan jechuu even opinion durii akkuma harree taate sanitti akkuma ergamtuu wayyaanee taate sanitti Oromoo fayyaddi ture dhaqaa gaafadha warra wallaggaan keessa achi jiru gara Horroo Guduruu Amurruu faa aanaa arra ummanni Oromoo keessatti buqqa'e kan bakka Oromoon har'a itti salphate kan bakka ijoollee Oromoo morma irraa kutanii qabanii naannoo Amaaraa geessan kana gara Buree geessanii bar morma irraa muranii geessanii eheen imaslaal shaneen ati dhufee isin darare sun kana fakkaata
kana fakkaata shaneen isin darare sun jedhanii ijoollee Oromoo morma irraa muranii naannoo Amaaraa geessanii achitti deebisaa jiran. Har'allee bulchiinsi Oromiyaa ta'u, pirezidaantii naannoo Oromiyaa haa ta'u, hoogganaa Liyyuu Haayilii Oromiyaa haa ta'u, hooggantoota paartii siyaasaa Oromoo walaa kafaa'oo walaa abaa'oo jettan namni tokko even ibsa ijjannootiin even bar waan wallaggaan keessatti ta'e hawaasa keenya ka akkanatti dhume hin balaaleffanna jedhanii ibsa ijjannoo dhaabni Oromoo paartiin siyaasaa Oromoo ibsa ijjannoo baase hin jiru. Oromoo qalbifadhu kana yaa Oromoo kaleessas paartiin siyaasaa bilisas hin baasne. Kaleessallee wayyaanee kan kuffise qeerroo Oromooti. Ilmaan Oromoo qulqulluudha. Warra paartii kamirraayyuu bilisa warra Oromoo ta'e qofa sigale warra sani warri kaleessallee wayyaanee maqaletti galche. Warri har'a akkasi fixan karaa banee fi meeshaa itti hiree warra har'a si ajjeesaa jiran kana taa'ee warri ilaalaa jiru kun warra ati kaleessa dhiiga ilmaan kee qulqulluutin ati 4 kiiloo galchite Oromoo. Yaa Oromoo yoo ofii keetii waliif hin birmanne yoo ofii keetiif wal cinaa hin dhaabbanne barnoota nuuf haa ta'u kaleessa gaafa Oromoon Harargees ta'e Arsii warri Oromoon Sumaalee keessa jiraatu wayyaanin achi Sumaalee itti kaaste ummanni Sumaalee sun achi buqqa'ee gaafa dhufeetiin Harar keessa qubate ummanni sun Shaashamannee qubate ummanni sun Adaamaa qubate ummanni sun Arsii keessa ummanni sun Finfinnee keessa qubate maaliif Oromoon wal malee fira waan hin qabneef seenaa kaleessallee of duuba deebi'i ilaali gaafa Milinik buqqaase bar Oromoon Shawaa eessa deeme jiran Baalee fi Arsii deememi Oromoon Tuulamaar Arsii keessa jiraatu kunii fi wantaan bar Milinik buqqisee jennaan nutu walii nu isinii jirra buqqaatanii hin haftan jedhee Oromoon Arsii fuudhee lafa kennee fi horii ittiin qotatu kennee fi tokkummaa itti agarsiisee akka fira qaban buqqa'anii gonkuma abdii kutatanii akka hin hafne itti himee Oromoon Arsii warra Tuulama fudhatee jiraachise. Har'a garuu Oromummaa irratti duulaa jiran. Har'a garuu sababa ati Oromoo taatiif qofa si ajjeesaa jiran. Mee laala qindoomina amma Habashaan godhatte mee qindoomina tokkummaa Habashaan godhattee Oromoo fixaa jirtu. Laal Habashaan faannoon jettu. Garaagarummaan jira akkuma jirutti. Bi'aadeen hin jaalata warra Abiyyi wajji biyya bulchaa jiru kana jechuu Amaarri guutuun hin jaalattu. Garuu har'a Oromoo ajjeesuuf jecha Bi'aadeen jettee Abin jettee faannoo jettee Makkalaakayaa jettee Liyyuu Haayilii Amaaraa jettee humni amma qaasiidhee 6 moo 7 kun hundi isaa Oromoo fixurratti wal wajji dhaabbatee Oromoo irratti deemaa jira. Ka Oromoo garuu ati asii teettee furrii afaan kee banta ati as teessee karaa jaalmarroo malee nama dhuunfaan quunsinii minaamin paartii siyaasaa keellee qaqqalii nyaadhu anu abaa'oon har'a ummata wallaggaa du'arraan oolchin an akka Oromootitti illee homaanaan godhu argine kaa humna kee biltsiginnaan har'a jarri bira taranii Oromootu biyya bulchaa jira eeyyee garuu ilmaan goobana daacetitu biyya bulchaa ture warra kaleessa Oromoo hidhatti fixaa ture warra kaleessa Oromoo harka duubatti hidhee ma'akalaawitti qabsaa'ota ilmaan Oromoo garafaa turetuyyuu biyya bulchaa jira osoo san tahuu baatte nama dhuunfaa hin waaqessin namni tokko bar kireeditii walii kennaa hinaaffaa yoo dhugaa tokko isinitti mumee gadi qabee isinitti ma dhage ila an homa takka naan gootullee homaa nan gootus sitti hima dhage laal hinaaffaa Jawaarin kijibsiisuu jecha Jawaar yoo waraanni kun ka'e diinatu nu jala seenee nu fixaa lakkisa ofii keenya wal hin nyaannu isa Jawaar jedhe san Abiyyillee akka itti wal hin nyaanne Jawaar arguu qaba jedhe dhaqee jaalmarroofaa rasaasa itti roobsa jaalmarroon faantillee achi milishaa fi Liyyuu Haayilii Oromiyaa kana ajjeeste akka Jawaar kijibaa ta'uuf jarana Jawaar waan barate waan qo'ate waan sirritti hubatee arge waan of dura itti deemu waan barnoota fi dandeettii Rabbi uumamaan isaa kenneen Jawaar dhugaa sitti hime osoo an har'a deeggaraa jaalmarroo ta'ellee jecha
Jaalmarro kootu karaan Jawaar jedhu sun waggaa 4 dura Jawaar akkana jedhee jira. Kootu deebi karaan ka Jawaar kan osoo har'a deeggaraa Abiyyillee ta'e Abiyyi atis Oromummaa sirraa namni fudhatu hin jiru garuu karaan Jawaar waggaa 3 dura itti deebi isiin jechaa ture sun ila kinoo karaa kana wanti Jawaar jedhe tahee jira Abiyyi ansi deeggara garuu kootu deebi karaa Jawaaritti jettee harkisuu qabda yaa dhukkee garuu garaa kee guuttattee jirta isa nama du'ee ati maaltu si galche kondominiyeemii qulfii sitti laatame achitti fataa jettee gadi baatee nyaata takkan argin si galaami ati viizaaf bargarii kee Finfinnee dhayte boolee irnaamoolii nyaatta garuu Oromoon nyaattamaa jira maal goota ka gaafa Oromoo Wallaggaa dhume gaafa Oromoon Wallaggaan keessa akka Oromootti jiraachuu baatee achi bade gaafa Oromoon achi bade warri har'a Finfinnee keessa deemtanii Oromootu biyya bulchaa jira jettanii aangawoota biltsiginnaa wajjin na amana hundi keessanu halkan takkatti achi isin yaasan halkan takka only one night achi isin buqqaafti jarri sun sababni isin Finfinnee keessatti kabajamtanii jiraattaniif sababni ati Adaamatti kabajamtee jiraattuuf sababni inni Arsii nagaa ta'eef inni Harargellee har'a waan nagaa ta'e fakkaatuuf gatii Oromoon Wallagga keessatti kaffalaa jiru kana jechuudha siigalee siif kaffalaa jira siigalee dhimmi amma dhimma Jawaar osoo hin taane jettaniif maali waa'ee uummata du'eef sagalee ta'e muxxee haadha keetii sali abbaan akkas jettu sun jechuu feetu abbaan umriin na caaltu haadha kiyya abbaa kiyya taatu dhagahuu maltaa I don't care hinaaffaa warri isin hoogganu hinaaffaa dhaabni siyaasaa kee Jawaaritti qabate beekumsa Jawaar waan nyituuf jecha har'a Oromoon gatiin taane kaffala osoo gorsa Jawaar dhageessanii osoo tokko taatanii osoo garagara dhaabattanii qawwee walitti dhukaasuu baattanii osoo isin har'a Oromummaa keessan caalchifattanii Oromoon akkanan ta'u maaliif ol kijibna siigalee mahayyimitti eenyutu hinaaf mahayyimitti Jawaar nama barate hinaaffaa aangoo keetillee hin qabu rakkoo maallaqallee hin qabu Jawaar dhageettiin qabu Oromoon hundee haga hundeetti guyyaa tokko buqqifatee ka'ee nama wajji dhaabatu Jawaar hinaaffamu waan qabu bar Jawaar nugusaa ammaayyuu garuu hayyuu akkanaa kana gadi fiddee mariisiftee mee maaltu furmaata jettee jala deemtee gochurra an kophaa kiyya iyyee maal baasame warri dhiisiti akkas ta'e jettan yaa dhukkee diinni Oromoo inni guddaan shanee osoo hin taane diinni Oromoo inni guddaan biltsiginnaa osoo hin taane hinaaftota maqaa aangootiif jecha saba kana wal nyaachisaa jirtu maaliif dhugaa walitti nimne Abiyyi bar diktaatara waan ta'eef har'a qawweensi bulchee qawweensi tiisaa jechaa jira osoo jaalmarroon faanti dhiiftellee Abiyyi boru waan ati hin dandeenye waan ati hin beekne gadi fidee yoo kana goote hin goota yoo kan hin rashanamtaas hin jedha jaalmarroon osoo Abiyyiin har'a gadi buusee qawween biyya san qabate boru qawween hudduu ta'e keessa xallazee si bulcha jaalmarroon akkam taata ka hin buu waan gorra qawween fide qawween na buusisiin jedha gaarantiin qabu namni qawween qabsaa'u hanga tokko dhugaa keetilleef siif qabsaa'u hanga tokko dhugaa keetilleef siif himu garuu achi keessatti dhuunfadhaan dantaa inni barbaadutu jira maaliif wal kijibna wal sobuun eessan dhugaa walitti himne bakka nutti dhiite bulla si galaamitti bar Oromoon har'a bargarii ta'e bar mucaa kaleessa sagaleen kiyyeen dhagayama mucaa kaleessa bar horroo gudur as Wallaggaan osoo karaa Wallaggaa deemu Sinaturaakidhaan deemu san mucaa ajjeefame san bar akkamitti ajjeefame beeytanii akkamitti du'e mucaan sun isa gammadaa olaanaa faanti kalee poosti gochaa turan dhiyoo makan kalee moo har'a akkamittiin du'e beeytuu garuu lal isaa ashawaa fe'uudhaaf Sinaturaakidhaan deemu waraanni mootummaa dhaabsise karatti dhaabanii
waraana kana fe'i guutuu waraana kana fuutee wallaggaan horroo guduruu fi akkasitti buufta jedhanii fe'anii kaasanii oofi jedhaniin yookaan waraana kana fuutee deemta yookaan nuti asitti si rashana jedhaniin garuu hanga waraana adda bilisummaa bira ga'ee waraanni adda bilisummaa isa ajjeesutti mucichi dirqama yeroo san battalatti du'urraa si achi deemaa yoon du'e wayya jette anas osoo taate sis osoo taate hin goota kana mucichi waraana mootummaa liyyuu haayilii oromiyaatii fi makalaakaa walitti qabee fe'ee deeme gara wallaggaa yoo inni deemee laga gadi bu'u waraanni abaa'oo achi jira woboon achi jira qabee rasaasa itti roobse mucaan isa achitti du'e konkolaataan isa achitti daameejii ta'e wanni martuu achitti raawwate jechuu osoo mucaan suni jechuudha kadidu ta'e liyyuu haayiliin oromiyaallee ati mataan keetu abaa'oo jedhanii achitti rashanu bar oromoon saanduchii ta'e nama dhuunfaa tokko sitti haa himu bar har'a anama paartii miseensa paartii siyaasaa kamiyyuu miti ani oromoo qofa garuu har'a osoo an oromiyaa gadi bu'e si galaa miti maaliif woboo qofa faarsuu diddee bilchiginnaa arrabsuu didde jedhee shaneen wanta abaa'oon si ajjeefti maaliif abaa'oo abaartee mootummaa qofa faarsuu didde jedhee mootummaan si ajjeesa oromoon rakkoo akkanaa keessa jira bar maaliif walitti nimne calli hinaasamu akkasi ilmaan haadha rabu osoo bilchiginnaan oromoo taate har'a oromoo wallagga akkasitti mormi isaanii irraa kutamee sanuu tuffii tiktokii eddoon itti qawwaxee itti kabajamee keessatti jecha sii galamiti habashaan meeqa warra as keessa jirtaniin beektanii mucaa kana akkamitti ajjeesuu dhabne jettee nutti duultu san har'a sababa jarri oromoo wallaggaa fixaniif amaaraannata abbibu halka wallaggaa laayi jedhanii tiktokii gadi seenuu qaanfadheen dhufe bar an akka nama tokkootti gadi wallahi amaaraannata abbibu halka wallaggaa laayi jedhan because video evidence qabuka oromoo qalanii mormo oromoo kutanii qabatanii deemanii achitti agarsiisanii eheen imaslaal shaneen isin ajjeese sun kana fakkaata jedhanii wal argisiisaa jiru wanti biraa yoo hafe bar har'a bar oromoon bilchiginnaa deeggara gixxim godhee deeggara oromoon woboo hin deeggara gixxim godhee deeggara oromoon kafaa'udha garuu immoo oromoon isuma woboo gabrummaa keessaa si baasa jedhu kana isuma abiyyiin mootummaa injifannoo oromoo tiiksa jedhuun kana dhiisee oromoon jechu paartii isaatiif du'i jedhanii osoo oromoo 2000 bakka kana dhaabde si galee oromoon 200 du'u aangoo abiyyi tiiksulleef jedhee injifannoo jaalmarroon fiduuf deemullee woboo ta'ii du'i yoo jetteen oromoon 200 siin du'u oromummaa tiiksii gaafa ati jetteen garuu oromoon kumni lamaanuu bakka sanitti dhuma yookaan oromummaa isaattu kabajaman malee hin callisu kana wallaaltanii baranne jecha saba kana hoogganna jecha saba kanaaf qabsoofna jecha okay let me ask you one thing woboon oromoo bilisoomsee akka oromoon abbaa biyyaa ta'ee akka oromoon mirga isaa argatuuf qabsaa'aa miree woboon erga oromoon nafxanyaan fixxee booda maal bulchuu deemta meenattiin okay injifannoon tiiksaa kanaaf lola jedhaa miree bilchiginnalleen eeshi erga oromoo nafxanyaan fixxee booda injifannoon ati tiiksitu isa kami eddoon ati bulchitu isa kami maaliif ummata kana gidirsitu hadaraa bar haadhuma akka keessanii mee oromoo waa tokko isin gaafadhame an yeroo baay'ee waan keessa kiyya kana na dhukkubsu waan keessa kiyya kana na dhukkubsu waa tokko isinitti himume oromoo taate namni wallaggatti hin dhalatin mana barumsa jecha namni mana barumsa ati itti baratte keessa oromoo wallagga irraa dhufe yookaan kilaasii kee barsiisee jira yookaan kilaasmeet kee barsiisee jira yookaan mana barumsaa ati itti barattu san barsiisee jira mitire namni dhalataa wallaggaa mana barumsaatti qacaramee dhufe oromiyaa keessatti mana barumsaa ne hin barsiisne jettu lakkoofsa tokko barreessime as keessatti amma hin jiru garuu immoo haati barsiisaa sana siif deesse sun
haati barsiisaa si barsiise siif deesse sun har'a ilmaan isii biratti gudeedamaa jirti. Waa'ee gudeedamuu haadhati inni ansitti himaa jiru. Akkamittiin garaan keessi danda'e ilaalta. Okay, dhiisi akka warra Wallaggallee hin lolin qawwee hidhattee hin ka'in hin deemin garuu karaa nagahaatiin even karaa nagahaatiin karaa nagahaatiin akka Oromoon biyya isaa irratti akka Oromoon ka'ee nagaatiin hiriira kaleessa ijoolleen magaalaa Naqamteetii baate san akka Oromoon bahu gochuu hin dandeessaa bar. Wanti biraa yoo dhufe yoo dhabame jaarsota shan akka jaarsa biyyaatti abbootii amantaa mara qindeessitee sheekotaaf qeesota paastaroota yemoota soo asnassaaloo jedhanii iyyan kana raajii argisiisa maal jedhan kana argite dhayxee qabattee paastaroota fi sheekota qeesota abiyyiin hadaraa. Wanti biraa yoo fe aangoo kee qabadhu waggaa 200 bulchi aangoo kee irra taa'i. Garuu Oromoon qofti akka hin duune Oromoo qofa nu jalaa hin ajjeesinaa jettee maaliif Oromoof sagalee tahuu dadhabe? Oromoon har'a biyya keessa jiru kun bar deeggartoonni bilisiginnaa maal jedhanii akka nama shawwadan beeytanii yoo ati itti siixee Oromoon nafxanyaa jala jiraa jettaan ati sii galee ati Oromoon qulqulluun jechuu Oromoon baraarra bilisiginnaa jalatti galee bilisiginnaan immoo nafxanyaa jalatti Oromoo hiitee akka Oromoon ajjeefamu gochaa jirti. Bilisiginnaani gaafati jettummaa siin jedha beeta Finfinnee keessatti siin jedhan amma an Oromoo yoo jette namni si sodaata. Airportii keessa kan hojjechaa jiru hundisaa Oromoo. Haga yoom dibbee Oromoo jedhu kana reebaa ummata kana gowwoomsitanis. Natti bararra maal akka ta'e beeta bilisiginnaan guyyaa wadhaite Wallaggaan mana aaru yoo argite jechuun mana aaru yoo argite Arsii baha aanaa boosat kana jechuun aanaa boosat amma kaleessa kinoo nama kuma meeqatu nama 4,000 qeesarraa buqqee magaalaa Walancitii galee ijoolleen Adaamaa faa baratan warri karaa Harar jidduu kana deemtaniin beetan aanaa boosat magaalaa Walancitii ka Adaamaa as jirtu sun achitti kinoo Oromoo 5,000 buqqee kalee achilleen daangaa Amaarattu jira achirraan buqqisanii Sinotirakin fe'amanii dhufanii horii oofatanii midhaan Oromoo haamatanii deemaa jiran. Eenyutu itti dubbate? Homtuu ittiin dubban. Si galee? Yoo ati jettuun bilisiginnaa ani mootu ragaa dhiyeeffattu qabda ati immoo jecha. Maalifi alaabaan Oromiyaa, alaabaan Abbaa Gadallee, alaabaa Ijiptii fakkaataa akka Finfinnee keessatti hin dhaabbanne jettee nafxanyaan lolaa jirti. Afaan Oromoo afaan baalataraa ta'e jettee nafxanyaan lolaa jirti gaafa ati jettuun no suni soba Facebookii jara habashaa laaltee shawwadamta. Oromoon biyya bulchaa jira. Oromoon motherfucker. Oromoon osoo biyya bulchaa jiraate morma ilma Oromoo kutanii abbaa tuffatanii saree jalatti dhaanan jedhanii bar. Si galami keessattuu akka Mustafaa Jaarratii fi ila hangaasaa tokko ummata lixii horii homata kan bee mee bilisiginnaa isin faarsitan tana keessa beekumsa Jawaar qabu miti bareedina Jawaar qabu tokkocha ka qabu fidias bilisiginnaa keessa luche bineeyyi Oromoo nyaatte bilisiginnaan warri wobollee immoo ila itti hin qaanfannu warri wobootis si galamiti isintu saaqe karaa ittiin diinni jala garee Oromoo ittiin ajjeesu ka saaqe tokko warra wobooti maal goota bilisiginnaan immoo waraana fi humna qabdutti dahattee dhuftee si galami waraana fi humna qabdutti dahattee dhuftee bilisiginnaan woboo ariiti bakka sanii woboonni dheessaa jarri immoo dhuftee Oromoo fixxi. Kanatu ta'e woboo bilisiginnatu biraa ari'a. Warri milishaan naannoo Amaaratii fi Faannoon immoo walii taatee gurmooftee dhuftee Makalaakaa fi Liyyuu Haayilii Oromiyaa faana deema Oromoo fixxi. Kanatu ta'e.
guyyaa bar Oromoon Wallaggaan keessa jiru har'a yoo manni isaa ka aaraa jiraatu taate itti goranii jecha itti goranii Oromoo Wallagga nyaata nu kenni waan nyaannu dhabnee jedhaniin achi boodarraan waan nyaatanii mitire basaastuun guyyaa ni jira ka jala deemee wobotti waan achitti dhufee makkalaakayaan irra nyaate asii marqanii fi aannan dhugee deemeedhaan galgala warra san immoo hirribaa kaasee warri woboo dhufee maaliif makkalaakayaa qallabdan eenyutu itti kennaa isiniin jedhe ka'a hirraftan isin maali wanti isin makkalaakayaa wajji qabdan jedhanii garafaa bulan kanaafu akkama ta'ure ummanni kun garam haa deemu ree sabni kun eessa isin jalaa dhaqa Oromoo Wallaggaa Oromoo osoo akka yeroo ummata Harargee bar naannoo Sumaalee keessaa buqqaasan sana taatee Oromoon achi buqqee bar bareeda rakkoo takka hin qabu garuu Oromoon kun biyya Oromootirraa eessa dhaqame eessa akka deemu barbaada Sigale eessa dhaqa Oromoon kun kay Oromo partiin siyaasa kaleessa illee bilisa sin baafne of dura illee bilisa sin baasu ka'iiti Oromo ofii keetii tokko ta'i fincili wal cinaa dhaabadhu waliif birmadhu ka'iiti wal cinaa dhaabadhuuti Oromo walirraa dhoorgidiina namni tokkollee Oromo sirra aane sirra achi taree namni sitti aanu hin jiru kijibdu waan akka woboo minaamin bilsiginnaa jette bilsiginnaan nafxanyaa jala jirti woboon immoo humna ittiin diina sirraa dhoorguun qabu kana maaliif akka tuttuuxanii akka namni dhugaa keessan fataaffatu maaliif nama gootan qoy letas as jala deddeemtee dhugdee jetteemi ani yoo dhuges mallaqa kiyyaan bitadhe dhugee dhugaa dubbadha malee akka kan kee dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluu dhugee dhiiga ilma namaa miti ka'an machaa'e okay sagate let us deal it kotas warri woboo bichaa faarsi jettu mee mal waan taateef si faarsa waan deemtee humna keetii ol dhaytee Oromoo Wallaggaa isa irraa dhoorguu hin dandeenye achitti ficcisiisteefi moo waan sababa kan keetiif Oromoodha jedhee Oromoon si qarqaaree sababa kee Oromoon du'eefi himi woboo bakka lamatti warra qoodisa warra faqqadaa eennuti maqaan isaa faqqadaa I don't know maqaa isaan beekuan yaa wasaka walitti himnuu dhugaa jiru fataaffannuu gadi yaasne akkuma rakkoo keessa wajjitti nu isin dhiisne san xiqqaadhu guddadhu jarri kun Oromoo ijoolleen muka baadhattee bosonaa ibidda baattee deemtu kun laga jirtu tun Oromoo woboo taatan jedhanii achi seenan Oromoo dhiisaa jennee rakkuma keessa wajjiinu akkasittuu bobaa jalatti isin qabanne isin dhoksine isin deemnan maal isin cirraashima qabsotu isin fide malee bar isin qabsoon finne abadan qabsotu isin fide kaleessa bar Oromoo wal kabaja safuu beeka lafee goototaati walii kakate wal dhiisa waliin coqqon waliin zollomu haqa walii wal jalaa nyaatu waliin ajjeesu Oromoon kale sigale mee maali badin hayyoota tokko ka isin irratti duultaniif maali waan qabsaa'anii Eertirarraa woboon Oromiyaatti galuu qaba jedhanii injifannoo argameen dahattee eessa abbaa keenaa turtere waggaa 22 guutuu achi turte himi waggaa 22 guutuu sigalaami awwagga erga biyya kana dhufe waggaa tokkoof ji'a meeqan Suudii waggaa 6 waggaa 8 akka har'aa yeroon Suudii jirutti
yeroo suudii jiru san woboo qarqaaraa jennee re'ee tiiksinee woboo nyaatan qabu maallaqa barbaanna jennee bar eertiratti isin qallabaa turre ilmaan haadha raw koy dhuga walitti himne asii baanarra hagayoom irra dibaan feesise koy mee maal irra diban maan isin mee maal waan taataniif hime akka nama tokko akka nama oromoof du'uuf deemetti kabaja siif qabna warra bosona jiru warri feesbuukii jirtu tun garuu keezii maqaa abaa'otiin barreeffattee kijibdee abbaa kiyya hidhanii ajjeesanii haadha kiyya daffaranii na biratti haati kiyya gudeedamtee jettee kijibdee safuu oromoo cabsitee biyya alaa keessa baate jaarsonni har'a achi walgaatee hayyoota oromoo qabsaa'ota oromoo hamattutun jechuudha. Koy settima lal dhaabni jechu dhaabni oromoo abaa'oon nama tokkoonis dhaaba tokkoonis ka'iitii jechaadha biyyaa bayi kan jedheen hin qabu. Kanaafuu ajaja dhaabaa malee warri qawwee darbitanii bosonaa yaatanii Keeniyaaf Somaaliyaa Ugaandaa fi Jibuuti irraan gara hiree biyya sadaffaa argattanii Awurooppaa fi Ameerikaa keessa deemtan hin haasa'ina because namni tokko ajaja dhaabaa malee erga qawwee lafa kaayee bosonaa bahee deeme gantuu jedhama. Gaarree qabaa gantuun maaliif waan hin taane nama dubbiftan ka Abiyyi faa ka bilisiginnaa kana himuun feesisu galee baay'ee haasa'u irraan feesisu because why irraa haasa'uun feesisu baay'ee jechuu ka bilisiginnaa jechuu because kaleessallee ergamtoota wayyaanetti diina oromoo turan har'allee istiraateejii kijibaa tokkummaa Itoophiyaa kamaal godhu kana hin hordofna jedhanii oromoo ajjeesisaa jiran malee isaan oromoo miti har'allee borullee hin ta'anis oromoo siigale garuu warri jaarsonni biyya alaa jirtan kun xoorataa mootummaan Ameerikaa isinii kennu Awurooppaa sadaqaa isinii kennan cal'isaa nyaadhaa oromoo fiddanii hin jeeqina okay dhugaa isiniin jechaa jira baay'isoo kana oromoo wallaggaan keessa har'a nama diina isarraa qolatu fedha nama qabeenya isaaf tiiksu fedha humna oromoo wallaggaa har'a daa'imman bakka raftuun qabdu sharaa nama waxxaree fi jala ciisee achitti nama mootuu duqeeti daakuu kennee fi qixxaa dhayatee guyyaa du'u ittiin eeggatu keessa jira oromoon wallaggaa ka oromoo wallaggaa har'a beesisu dawaa nyaata bakka bulu bakka irra ciisu malee isa warri wobollee as jalaan makate fiige sababa wobootiif akkana ta'e oromoo ka'ina wajjin mazarfakar nafxanyaan kaleessas diina oromooti borullee diina oromooti of durallee diinuma jara wajji deebineen araaramu haa caaluu waan kana jedheef du'e nuti immoo dhaloonni haa caaluu waan haa caaluun jedhe san dhaamsa goonni nutti dhaame san immoo galmaan geenya isa isin kun bilisiginnaa kun woboo ati oromoo gadi ati akkas jettu of course hin beeka namarra woboo jedhee woboo deeggaru tokkoo fi liyyuu hayiliin oromiyaa osoo ati wal bira dhaabde jette liyyuu hayiliin oromiyaa sun inta shamaaqqa qaeeban an argamtuu bilisiginnaatii silaa akkamitti namni akkasina laala jedhee jechuu sii galee ana fangasa nam osoo wal bira dhaabanne am proud ta'e dhaabadha kiyaaroo jedheen namni nagaa jedhee na bira tara hangaasaa garuu bineensa jedheen namni fiigee adamsee isa ajjeesa garaagarummaan kana of course garaagarummaan kun ni jira garuu immoo eegale garuu immoo warri keessattuu jechuu please warri facebookii kanarraa suuraa woboo maxxanfattanii ilma oromoo arrabsitan nama oromoo tokko qabsaa oromoo xiqqeessuu yaaltan dhiisaa isinitti hafu isin ergamtoota bilisiginnaati malee oromoo tahuu hin dandeessan
سي كلامي اتي بروفايلي بر يرو توكو اسن دنك سيفت دبايزو مالي بيتا ونن اسن دنك سيفت والله ما كيسن confidence keessan sammuu keessan ka akka dhagaa lagaa jabaatu kana osoo dinqisiifatin hin darbu sigale nuti bar abbootin keenya firri keenya sabni keenya woboo keessa seenanii abaa'oo durii san keessatti kaan achi buuteen dhabame kun itti garafame itti ajjeefame haga kaleessa master plan itti ati garuu kaleessuma oromoo ta'uun keessatti himame waan bulchiinsi amma federaala fi wanta kun waan oromoon biyya bulchaa jiru jedhanii TV'n sitti odeessanii bakka erga oromoon biyya bulchaa jiraate anis oromoodha jedhee shaqqaladha jette garaa kee guuttatuuf jecha an oromoodha ofiin jette sii galaami nuti garuu oromoo isa ati an oromoodha ofiin jettu kana utubne sii galaamiti itti wareegamne itti tumamne sigale asgeenyi osu arrabsenillee nurraa tola warri keessattuu jechu suuraa ijoollee woboo godhattanii hayyoota oromoo arrabsitan qaayxan sigale dhaabadha isin oromoo miti ammaan kanatti oromoo wallaggaa kan isa barbaachisu goota qawwee hidhatee diina qawween qe'ee isaarraa isa mancaasisan isarraa qolatu arjaa isa duqeetii fi zayitii bitee hanga qe'ee isaanitti deebi'utti waan nyaatu fidee kennuuf jireenya boruuf iftaan isaan ta'uuf nama wabii ta'uuf malee isaati maalo kana sababa shaneeti achi shaneen maal si godhe shaneen maal haadha keessi godhe Niki osoo shaneen jiraachuu baatte har'a oromoodha ofiin hin jettu uggite shaneen waan si kabachisiifteefi duqeet ajaa'iba bar oromoo viidiyoo namni asee taa'ee sheer gochuu fi ilaalutti yeroo hin qabnetu namni yaada qabdan mi'a amma gasti ergadhaa gasti